Fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Ossi Amboo akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo rabbii galanni haa ta'u jirtu fayyaa keessanii isiniin jedha har'a waan tokko isinii qabadhee dhufee dhugaa dubbachuu fi naa gammadu jedhee abdiin qaba. Faazarii na ji'a sagali akkababii dawwaleef hin beeku viidiyoo keessatti hin dhaggeeffattu eessa jettan manaan jedhu irratti ga'anii jechuudha. Eessa jettan manaan jedhan irratti ga'anii iddoo hin jiruuyyuu na dagatanii jechuudha. Yaa Oromoo nageenya dhabuu biyya keenya. Warreen chaanaala kanaaf addisii taatan jalqaba otoo iddoo biraa dhaqee like subscribe gochuudhaan jalqaba isiniin jedha. Inna kanaaf gammachuun koo gammachuu keessanii isiniin jedha like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa na jajjabeessaa koomentii jalatti immoo naa kaan isiniin jedha galatooma guddaa isaa eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu eegaa na dhaggeeffatanii eegaa na hordoftanii isiniin jedha thank you kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Ossi Amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa galata waaqayyo rabbi galanni guddaan haa ta'u jirtu isiniin jedha. Mee yoo rabbii carraana tolchee haadhamne yoo bilbilinaa bahee kan faazarii yaalaan jechuudha. Mee yaalii na didee jira garuu mee rabbii yoo carraana tolche mee kan faazariidhaaf yaala yoo na hojjete gadi lakkisaa yoo na hojjechuu baate immoo maafi. Kwa walitti deebinaa. Waan anda wala fime maybe mbeka mwana di waka mbeka oh my god kana matinda wale modo gokure Yesusi hello bo Obbo Nooru akkam jirtu? Shabbaruudha jirtu fayyum keessanii? Simbiree. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Nagaa kooti galata waaqayyo nagum keessanii isin? Jira kobo bilbila tu mena didiani sini yalo di se miti dhugaa rabbi adayyo akka carraa jedhee an yaalee malee. Nagaa kooti galata rabbi jirtu isin? Amin baga walumaan yoo nageenya akkam da'oon fa'i maatiin hundumtuu naguma? Wanti biyyaa nagaadhuma waan jetti dhiyoo naguma. Oh, internet ko na dideni biyyatti na yaala garuu naaf hin ba'u yeroo marayyuu bilbila keessan na yaala naaf hin ba'u cirraashuma. Maal cirraashuma iyyuu na irraanfattanii? Nangalaa yoo rabbi jee fuuldura kana nangalaa yoo waaqayyo jedhe isin akkuma miti maatiin hundumtuu. أنا مال جدودني كذلك يقول ما بدي ما قاعد اللي سايوته قاعد إنسان جرا ما تاكل كان جرا يادو ميت يعني نقاد بشوف قلق جنا منا يالاري أما يو أكش أرات إمي بيو أوجتا لا تساعدي كانوا وينكر لبينا وباني كرن تنيتين جرو وري يا سني منا من جاي ياله ماله يرو مرا يونا ياله نابو دي دبلي كيسان Yake wala atolo ke akayero ke naye ni garki rajira na wana kanke ateno wadipo yakinteka uteruma 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 mai tata nyutu eruma nje nyuteruma Okay, Zinaiteruma. Wow. Ijolin jajjate ani na ifte umte miti.
Eh. Ayah mungkin tu kata dari nak kalau dia mati dia kerja kopai dah. Kan dia jadi mana nak ilmu. Ay, no, dhugaan no. Hindi man jechuun ani ofiin beeka waan ta'eef isaan jajjaraniitu namni ariifatu egaa yeroo tokko tokko milkaa'uu dhiisuu mala kan duubatti hafes milkaa'uu danda'a milkaa'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef omaa ariifa kan koo qophaa'eera miti dafee galeeneeruma bakka. Terjadi kafalu mungkin. Nagaa kooti galata waaqayyo daawwan jirti. Yang mati ada. Gara dia akan bisa ada notifikasi dari wajib. Yoo waaqayyo jedhe faasigaa biyyuman jira naan. Faasigaa biyyuman jira yoo rabbi jedhe. Faasigaa? Faasigaa biyyan jira faasigaan itoon gahiin dhufaan tsoomi keessa ufa. Nama nak itu. Maal jetta jedhati nama biraa kan dubbataa jiru jedhi yaadu. Obbo faasigaa yoo rabbi ooyee maybe faasigaa yoo rabbi jedhee biyyumatti hin dabarsaa tsoomi keessa hin galaa. Tole jiitti kola gaansi agartu warra haadha tu haritu waadin bultanee waan haadhuun bilbilchee bira waadin bultaniti. Oma eenyu dubbisaan jiru eenyu dahoosii obboloota koo hunduma isaanii yoo dubbisaan jiru dudura akka carraa ta'ee na dubbise malee nama tokko illee bibbilli na dide ko. Birri nama na birri kuusiiti le aisha bifiti malee karaa toliin gada kamaareen tamsaasii na daraawaa idu waan illee arginaa gududhatuwa. Inni karaa birrii rakkoo hin qabu miti ani nama akkasiiti maal jalqabuma kaastanii na beektuun isa karaa birriitiin. Garuu miti dawoo dubbiseen beeku ofiisiin jirti. Kan jedhe bakka keessatti eegaa re'aa si galchee hidhattuu tundanii asitti suuta jettee hafuura galfachiistee tabbaa toltaa waliin qofacaasaa deemii akka nama karameellaa ol jedhe dibare. Injiin raawwadhu waan akkasanuu raawwadha birrii irratti na beektu raawwadhu waan akkasii. Amma safara daawwan jirtu hin jirtanii eessa jirtu? Warra dhugaataan jira warra dhugaasaatti waa hojjannaa jiru. Okay. Zinaayin isin bira jirti moore? Ittani maayyuun waan itti waan ta'a. Eeshi bakka daawoo ani dawwaltee tuttee garuu si dubbisuu hin dandeenye naa jedhanii bakka nagaatti naa amma hunduma keessan iyyuu isinin jaala isinin kabaja yoo labbi jedhe immoo ija nagaadhaan waaqayyo walloo agarsiisu kadhannaa keessan inni yaadadhaan isinin jedha. Aawwi nagaan si agartu waaqni nagaan si adeemsu biyya dhalattetti si haa hoggantu nagaan ooli ka nagaan ooli. Eeshi nagaan oolaa dhimmi yoo bibbilli naa bahe deebi'een isinii dawwala guyyaa biraa yoo bibbilli naa bahe akka carraa ta'e. Haa ta'u jedhu bahaa jiddeen hin jiru yoo bahuu baates. Yaa ji'oota muraasa tafe waan ta'eef naan nufa waan ta'eef uma rakkoon qabu isa dura kana caala taa'ee ture miti. Innaan nagaan oolaa obbo nagaan oolaa ishi nagaan oolaa. Naganola. Yo jama anjet dhugaa rabbi garaa keessan qulqulluu yoo rabbi keessan kadhattan argachuu dandeessu. Eewaa viidiyoo wayii hojjedhee jira kanaan dura jechuudha. Gadi lakkifne garuu gadi lakkisuudhaaf jira. Viidiyoo sana qaxxalee immoo kanatu gadi lakkifamaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo sana yeroo waraabu baay'ee keessa aaree boo'aa waraabe viidiyoo sana jechuudha. Garuu galata waaqayyoo kunoon ammoo sagalee faazarii kootii na dhageessisee jira rabbi koo galanni isaaf haa ta'u ulfinni isaaf haa ta'u waan biraa uumaa isaa gochuu hin danda'u. Kunoon immoo biyya addaan hin jiru wallaanee jira. Jirtan anjaa faazariini iddoon hin jiru nuun biyya na dagatee jira jechuudha. Do'a kalaala wayyaa nageenya dhabuu biyya keenyaa dhugaa rabbiin moo fi abbaa walirraa faffageessite
garuu ani kan koo lubbuun jiru kan warra lubbuun hin jirre kan warra itoo biyya gandaa keessa jiran balaa akka tasaatiin dhiboomanii tuun ta'e lola sababa lolaatiin lubbuu aloota hedduu cite mi'ammam akka ta'an itoo lubbuun jiran waan hin ta'e waan hin beekuuf inni hundumaafuu Kiristoos koo carraa na tolche yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u moo Waaqaan jee galanni isaaf haa ta'u yoo viidiyoon kun hojjete gammachuudhaan gadi isinii dhiisa yoo viidiyoon kun immoo hojjechuu baate maa gochuun dadhabulaa nanaara naa akkasiin isiniin jedha galanni rabbiif haa ta'u isiniin jedha dhugaa Waaqayyo I don't know baay'ee gammadee isiniin jedha oh my god birii arabaa fixee jira gudeeffalla na kanaaf Waaqayyo haa eebbifamu sagalee maatii kun dhageessisee jechuudha. Maal taatanii boottan dhiira waan jabaatee boochisa jedhani? Lakki hooma yaadadheeti. Maal yaadatta? Jaartii duraa takka yaadadheeti. Maalii duraa? Jaartii duraa. Akkas taanaan dhiigan boottaniire? Afurri kee haaciituun jedhuwan. Kalaa samma koottaa buna dhoyinaa kala.